maal boola fatiin tun illee bakka gulgaaloo ishii wajjumaan rakkadhe ijoolleen ani kaleessa qaxalee akka muruu fuudhee dhufnaan akka waan gara tambisuun qabdu laa nan eegammaa dhufan maali lammii maal eedan kanatti facaasamina wanumaan godhun beeku garuu mi'aa dhufan lamaan ni mi'aa dhuftanii akkam jirta nagaadha nagaadha boogama taniitu yaali nagartaati abduu lafa kana hunda isaa aramaan tokko irratti hafuun qabu tokkichisa birrii immoo birrii isinii kafalamu booda isinitti himaa takkala gajeedhi har'a finnamoo kana hundi innumaa hojjedhu maali ishiin hojjedhaa gajeedhi maarra dabartaati hojjedhaa seera eeshi boogamaadha hojjedhaa birrii immoo sa'aatii 11 irratti isiniifan kenna bakka xiqqoo inni jedhetan dhufa bakka asuman tuttuuraa hojjedhaa takkala tole gaashee gaa ayyaana kana irratti gaa ayyaana dugda ishee kutuu hundaa lafa kana hundaa waliin jechuun kontiraata isin wayyamoo akkamitti isin kenna kontiraata akkuma gootan godhaa gaashee akkuma isin gootan moo jornaata wayi akkuma isin gootan birrii ma barbaanna gaashee akkasii gaajjeri gaa ishiidhaayi birrii 25 gaa asimmoo birrii 50 gaa hojjedhu seeran bareechisi ishii immoo ajaji ilaalati akkanuma hojii tanaan dura hojjeteen beektu warran qabdu ati qaba hojjedhu kaa seeran gajeedhi too hojjedhu indala dhaabatti sa'aatiin ga'u akkam sa'aatii xiqqoo amma sa'aatii sagalee walakkaadha bakka 10 walakkaa otoo hin baatan eeshi maa akka muka silkii dhaabbatee hafee kun inni jedha sa'aatii guutuu hojjetanii gaashee maali nagarree waliigallee mire birrii 15 kee fudhatee naannoo kan dhaabbate boru ganama sa'a tokko walakkaa 12 ta'es ga'uu qabdata ishii dhadhaa waliitoo boru ganama dafii boru na dursitee dhufuu qabdi malee na dursitee ayyaana minaamin ta'anii wanni sanaa kun yaa dhaabbatu dhaabbata laa boru lafa kanarraa hundi isaa yoo dhumuu qabu boru gaashee ayyaana irratti kan dabalta miti bira maal deema si kun eeshi deema boru ganamaan ana sin ga'u ofumaa keetii hojjechiisu dhumir birrii wayii irratti si dabala eeshi deema kanaafuu amma birrii kana arganne miti maal bitannee maal hin gooname ayyaana kanaaf akkamittiin ittiin oolla birriin kun nugaa ayyaana kanaafoo ayyaana kanaaf nu gahane kanan jechuu barbaadu birrii amma arganne kana ayyaana keessarraatti noollaa garuu wanni dursa gochuu qabnu waan xiqqaa kanarraa rakkattoonni jiru mana amantaa bari dura ta'anii kan kadhatanii isaan saniif irraa qoonnee wanna nu hafe san immoo ayyaana ittiin ooluu hin dandeenya. Ho'ee guudii rabbi nama garti birrii muraasa kana gadheetanii rakkattoota kennaafi anu rakkataadha bara maal bittee maaliin oolame har'a jireenyi waddadeera jireenyi widdiidha akkamitti rakkataa gargaara hin kennu ani rakkataadha ofii kiyyaaf rakkataadhaan akkasitti nasaabee waan xiqqaa qabdu waaqayyoon galateeffachuu qabda isaanis rakkatanii achi ta'u waan ta'eef wanna irraa qabu harki hin kennu maal gargaara ayyaanni ga'u ijoolleen biraa hataa ittee ittiin oolte bashannantee hiriyaa wajjin anuma kophaa kun oolaa baran maalan qaba hin barbaadu humna keenyaan hin kennu ati kennuu dandeessu hin kennu kanarraa kan ta'e Oromoon dubbisi nallee waami kanarraa kan ta'e waaqayyo birrii xiqqoo kanan qabaa birrii xiqqoo kanan immoo kan gabaa koo godhadhee galuu akka walnaan ga'uuti birrii ishee xiqqoo kanan naaf eebbisi. Yaa waaqayyo galata kee mi'a hundaa bitadhee binis nagee
Maqaan kee ulfaate haa ta'u xiqqaa kana naaf eebbisteetta. Ayyaana kana siif oola. Amma birrii namtichi naa kennitanii maal bitee maal mixan nageechi amma ishee birrii xiqqoo naa kenne mee qonni lakkaa'aayu. Tokko lama sadi ishiittu noo sadi afur maal laa gootii kaatun maal bitee maal hin godhaka hin kaatti ishiinuu lafatti immoo maal godhaa miti. Ay birri nageechi laata mee qo'a ishee iyyuu hin jirti. Wayyoo birrii koo gaatee wayyoo maaliin anoo laga wayyoo akkuma obboleettiin koo jettu sana waan akkataa gargaarii jiraadhe wayyoo maalan ta'a ka ayyaana maayee anoola osoo obboleettii koo ta'e waliigallee rakkataa gargaarii jiraadhe waan qabu irratti waaqayyoo galateeffadha waa'ee maalan godha ka ayyaana kamitti anoola ka kamitti anoola ayyaana wayyoo maalan godha kaan dirqama obboleettii mukii yaafan bilbila malee maalan godha wayyoo maalan godha kaan dawwaluuf irra laata manuma dhaqu na qo'e manuma dhaqa dawwaluuf nan dhaqa. Namni meeqaan biyya kana arguuf hasaabee osoo biraan ga'iin kana fi yaa waaqayyo waan hundumaa haala naan jechuu jiru na raawwatteetta maqaan kee ulfaatee hangalatuun yaa ta'u sin galateeffadha. Angkor boleh tuh kayak gitu sih, akam, Nagada, nagor, hai mati, agak tuh sih gak, hai mati, malu nggak beri ke bernanggatin, nasal bat beren, mbak beringke, so aku dia tuh le rakata sani kenerat deh, isi bakal, so angka berawak, ayo kalau tepat erat, aku itu harus jadi kisan agerat deh, kan baru sih nol, wayo beri, isi bakal mau wai sani pati nanti wanun dum tuh garum after hante. Abadum bakka kunuanis atik katu male kunuayana kuante kope. Osoo si dhageeraa dhe kana ol godhannaa son dubbii kee dhageeraa dhe kana ol godhannaa si dhawuu kiyya malee. Rakkoon qabunni guddaan ayyaana kana ga'uudha waan ta'eef isuma qabnu kana wajjin ayyaana wajjin dabarsinaan rakkoon qabu sitti dhaga'amin abadu birrii. Taayi. Mitiiree wanni hundumtu waaqayyoon ta'uu akka danda'u isa xiqqaa qabdu irratti osoo waaqayyoon galateeffattee guyyaa sana rakkataa ana wajjin hin gargaarte waaqayyo isa xiqqaa qabdu san si eebbisa ture. Naagalee amma hundumtuu naagaleera. Rakkoon qabu waan ta'eef amma birriin bade kunis baay'ee sitti dhaga'amuu hin qabu garuu namni akka kanaa baay'eetu jiraachuudha fakkeenya. Wanni nama abbuma qabeenyi hojjechiisu kanaa yoo osoo deebisne maal rakkoo qaba osoo gorsine yoo nurraa dhageessila nurraan dhaga'uunni. Inni iyyuu qabeenya isaatitti of abdachaa jira garuu qabeenyi immoo har'aaf malee borutti hin bada waan ta'eef inni iyyuu akka nama rakkataa gargaaruutti himnaa nama nu dhaga'e jechuudha. Dhufe innuu iyyuu. Haa dhufan. Ijoollee abduu oo gaashi akkam Akkuma. maal hojjechaa jirtanii maal kaleessa malas hin jedhe Ayyaana gaashi ayyaana. ayyaana iyyee cuma sana ayyaana Me kottataa gaashi. Kata seenaa. maalan isaa deeme hojiitti hin baatu Eeshi. Hin baana seenaa. Taa dur. maal hojjetan Me ayyaana keenya waan xiqqoo. eecha waan ayyaana maaliin kabajaa jirtan amma Me taa asinitti agarsiisna. waxuma sirootti illee hin qabdanii misi Dakkuma keessanii me taa asinitti agarsiisna. Taa kottas mara taa. Eeje. Awwaara sitti tuqa. maali awaara malee bakka Ajja qabdanii waan irratti ta'an Kotta kinooti. xiqqoos ma wayyoo ilkoon maal hojii immoo maalas hin jedhe siin Akka gaariitti hojjenni. silaa ishiin diddee birri tuffachaa jirtisa nan baasa ishii galchan abiraasan galchan Haaloo. ati illee na ari'amta yookaan Maal nunaariina? Kunoo waan ayyaanaaf qopheeffannedha. ije hoteela nu faara amma hoteela dabarra hoteela damissee akkanatti biiraa dhugnee diraabti akkanatti shanan nu gala Maaloo gaashii waan ayyaana fudhatanii xiqqoo. daabbama Iyyummaa keenya ni baari. qixxaana nyaata qixxaa Eeshi galatooma. Rakkoon qabuun. amma hojiitti hin baatu baatu Geeffanne bakka amma ayyaana keenya kabajanne akka iyyummaa keenyatti gaashii. hojiitti hin baatu taanan sittani mala hojiitti hin baatu taanan biriin dura sii kan duraa sirraa amma ati immoo sin ari
Waan tokko sin gaafadhu. Rakkoon ayyaana tani yechi ayyaana mee birii shantama sii kana birii shantama kana sii bitee Mee gaashee waan tokko sin gaafadhu. maal lagaawati Gaashee anu maalan ta'e seetan. Yeroo obboleettiin keenya rakkataa gargaartutti kennu waan argadhisan ayyaana loluu qabadheeni didee maddii ta'e. birii isa irraa rakkataa gargaarati Ishiin immoo waan waaqayyoo ishii jajjabeesseeti. warra yeechaa kana nagaarra maaman Lakki gaashee hin kolfinna gaashee. Sanii booda ishiin gargaartee murtee booda birrii suni neelaa badee hundumti isaa keessa nageessu neelaa badee kinoo ishiitu ayyaana na baasaa jira. Waaqayyo immoo jalaa badeesi neelaa badee. Waaqayyo immoo waan qabduratti rakkataa gargaara waan ta'eef gaashee. yeecha bakka bultii dhufuutti guddiseen Daashee maaru birii qabnu qabattu hiyyummaa hin qabnu waaqayyo qabna gaashee. Kanaafuu isillee qabeenya keessa kana ammee osoo rakkataa gargaartanii waaqayyo isinirraa jaalatama akkas. Mee rakkataa gargaaranii. maali fayyaa qabdiin hojjechuu ala gadi baasee maali rakkataa itti abbooti fayyaa qaba yaaduma amma rakkataa warra abbaa xaafaa tokko amma kama waan barbaade hojjechuu danda'utu badee keessa taa'ee birii kadhachaa jiraati. Waaqayyo waan hojjete hundumaa gaarummaadhaaf. Anu amma bakka duraan kinoo rakkataa gargaaru maddiin tareemini ammas naagitan kennu kinoo osoo hin jaalatin immoo birrii sun hundumti isaatu isin ishii caalchitanii naa kennitameti hundumtuu bade kinoo ishii Jalaa badee neelaa bade kinoo amma siifan cammaramoo maal jechaa jirtaare. rakkataa gargaara annagee bakka anam obboleettiin koo ayyaana kana oolchitee rakkataa gargaara warra rakkataa karaa ta'anii jiru san isaan haa gargaaru bakka waaqayyoon immoo maal jedha gaashee warra beela'an nyaachisaa warra karaa ta'anii jiru gargaaraa ofii keessanii yoo ayyaana duwwaa kabajjani inni ayyaana miti ana ofii keessanii duraanuu hin godhattani kanaayyuu immoo warri jallattoonni iyyuu akkasiin godhaniidha kanaafuu akka warra jallattoota hin taanu gaashee rakkataa haa gargaarru karaa waaqayyootti nama fayyisuun beekani. Atoo mee maal jettame mee yaadni daa'ima xiqqaa kana irra bulee waan inni nama barsiisu yaadni isaa mee atoo. Aniyyuu kanarratti dabalee wanni hin jechuu barbaadu birrii xiqqaa naa kennitan ati baay'een hojjettottanii garuu suma xiqqaa san immoo waaqayyo naa eebbisee anis kanan qaburraa rakkataa gargaaree kina waaqayyo naa eebbisee har'a ayyaana xiqqaas haa ta'u mana keessa ayyaana ittiin ayyaaneffadheera. Obboleessi koo immoo birrii anarra caalchistanii kennitaniif garuu birriin isaa eebbii waaqayyo waa keessa hin jirreef hin badee jechuudha. Rakkataa hin gargaarra gaafan jedhuun anaafuu nan ga'u jedhee jechuudha. Garuu birricha isaa osoo waan tokko ittiin hin bitatin birrichi sun akkasumatti bu'ee hin badee jechuudha. Maaliif waaqayyo eebbii waaqayyo keessa waan hin jirreef bu'ee badeen. Nus immoo qabeenya keenyatti namanna yookiin immoo qabeenya keenya abdanna yoo ta'e qabeenyi immoo fixeensa ganamaatiin badas hin argamas waan ta'eef nu qabeenya ilaaluu hin qabnu rakkataa obboleessa keenya nu fuulduratti rakkatee jiru waan nyaatu waan dhugu dhabee kan beela'e baay'eetu jira jechuudha. Isaan san dhuguma naa jetti naa galee dhugumatti warri keenya dura allaal gootaraa isaanii dilbii horii kana qabanii hiyyoomanii zeeroo ta'anii boodarra akkuma ta'e hojjedhee argadhe qabeenyis kan waaqa sirrii amma goodanyaa tokko nan qabalaa inni barsiisaa waan geelati inni natti maa ture ani garuu maanatti fakkaan har'a immoo daa'imman kanarra bulee waa inni barsiisee waan das nama jedhu bakka ammarraa qarshii wannas nu hojjechiisu birrii isiniif han dabala ayyaanallee walumatti ayyaaneffannaa waaqayyo dhuguma kan na deebise waan gaariidhaan rakkataa jiru hunduma maqaa isaanii galmeessaa naa fidaa nan gargaara hunduma isaanii. Rakkataan gargaara? Hin gargaara bakka. Deemee gargaara? Hin gargaara. Waaqayyo karaatti nu. Birrii illee immoo isiniif han dabaloo ayyaana isin aanna sirrii rakkataa isin gargaara. Dura rakkataa gargaara. Eeshi bakka rakkoon qabu. Ishi galatoomaa ijoollee koo.